Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee baankota keessaa guyyaa har'aa immoo akkuma jedhee baankii Qaqazareen qabadhee dhufa. Guyyaa har'aa immoo baankii Dashaniin biyyoota 6 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Salphumatti karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin baankii Dashaniin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kana faaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa yookaan dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon koo keessattuu warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergataniif faayidaa guddaa qaba jedhee guyyaa hundayyuu qabadhee dhufa jechuudha. Akkuma isin jettan guyyaa hundayyuu qabadhu kootu kan nuun jettan koomentiidhaan baay'eedha jechuudhaan illee akkasuma waan sinnaan jettan hordofeetanani guyyaa hundayyuu biyyoota 20 akkasuma karaa baankiitiin illee baankii Qaqazareen qabadhee dhufa jechuudha. Egaa akkuma jedhe immoo guyyaa har'aa baankii Dashaniidhaan qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa gabaabumatti jechaadha. Inni tokkicha isaan dubbada waan ta'eef isin immoo hammuma qabdanii baay'ifattu jechuudha. Inni tokkicha isaan dubbada waan ta'eef karaa baankiitiin illee ta'e karaa Itoophiyaak.com tokkicha isaan dubbada waan ta'eef isin immoo hammuma qabdanii baay'ifattu jechuudha. Biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan fakkeenyaaf 2,000 yoo qabaattan baay'isuu jettanii isaan dubbadhe kanaan baay'ifattanii argattu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma akkuma jedhe baankii Dashanii guyyaa har'aa karaa baankii Dashanii yoo ergattanii amma qabdanii baay'ifattu jechuudha. Ani tokkicha isaan dubbada waan ta'eef amma qabdanii baay'ifattu jechuudha. Asirratti karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan dhaabbataa miti jechuudha. Utuma san online irra jiran iyyuu hin jijjiirama. Sekendiidha sekendiitti yookaan sa'aatiitti jijjiirama jechuudha. Yookaan hin dabala yookaan hin qannasaa jechuudha. Baankiin garuu guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Baankiin guyyaa 2 guyyaa 3 torban tokkoyyuu turuu danda'a jechuudha. Jijjiiramu baankiin jechuudha daddafee akka Itoophiyaak.com utuma san online irra jiranuu guyyaatti yeroo 3 yeroo 4 yeroo 5 6 jijjiiramuu danda'a jechuudha. Baankiin garuu akkasii miti jechuudha. Salphumatti akka Itoophiyaak.com miti. Itoophiyaak.com hin jijjiiramaa jechuudha. Sa'aatiitti yookaan sekendiitti jechuudha. Salphumatti jechuudha. Guyyaa har'aa immoo Itoophiyaak.com qannasee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf guyyaa har'aa baay'ee gadi bu'ee jira jechuudha. Torbee darbee kaleessa fa'aa baay'ee dabalee ture jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee ture. Guyyaa har'aa garuu baay'ee hir'isee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taananii kan birrii 40 qannasee jira jechuudha. Fakkeenyaaf birriin Kuweet guyyaa har'aa birrii 40 qannasee jira jechuudha. Kaleessa jechuudha. Ameerikaa doolariin immoo birrii 10 jechuudha. Kan hir'ise naannoo birrii 10 hir'isee jira jechuudha. Salphumatti biyyoonni hundumtuu kaan birrii 40 birrii 20 birrii 15 10 8 kan qannasee jira jechuudha. Birrii 3 salphaasa gabumatti guyyaa har'aa kan birrii 2 qadii qannasee jiru jechuudha. Hundumtuu birrii 2 hanga birrii 40 kan ga'u qannasee jira jechuudha. Salphumatti Itoophiyaak.com guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Baay'ee qannasee dhugaa dubbachuuf qannasee jira jechuudha. Torbee darbe garuu baay'ee nu gammachiisee dabalee jira. Guyyaa har'aa immoo qannasee jira jechuudha. Egaa gabaabumatti guyyaa hundayyuu kanan qabadhee dhufe biyyoota akka Ameerikaan doolaarii, Kanadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomaan Riyaala, Duubaay, Diraama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Kuweet, Dinaara, Baareen, Dinaara, Chaayinaa, Yowaanii, Joordaan, Dinaara, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Iswiis Birankii, Koronaa, Turkii Liiree, Ijipshaan Paawundii fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankota keessaa immoo baankii Dashanii jechaadha. Akkuma jedhe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay Dirhaama, Saawud Arabiyaa, Riyaala, Kanaadaa doolaarii, Paawundi Sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 6 jechuudha. Karaa baankii Dashaniin amma guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree Ameerikaa doolaarii irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 53 jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi guyyaa kalee Ameerikaa doolaariin birrii baay'ee dhugaa naannoo birrii 12 qannasee jira jechuudha. Birrii 100 fi birrii 72 fi saantiba 56 ture kalee. Salphumatti guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Naannoo isaan birrii 10 wayii qannasee jira jechuudha. Ameerikaa doolaariin salphumatti guyyaa har'aa Itoophiyaak.com qannasee jira jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko kana baankii Dashanii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 40
6 fi saantiba 08 jechaadha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 14 fi saantiba 45. Akkasuma immoo Kanaadaa doolaariin karaa baankii hidha shaniin birrii 95 fi saantiba 54. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 4 fi saantiba 39. Ooman riyaalli tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 17 fi saantiba 47. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 75 jechuudha. Birriin Duubaay naannoo birrii 3 wayii qannasee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee qannasee jira jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin karaa baankii dashaniin birrii 39 fi saantiba 77. Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 86. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli karaa baankii dashanii birrii 38 fi saantiba 94. Kan itti aanu Kuweet dinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 25 fi saantiba 63 jechuudha. Guyyaa kalee birrii 500 fi birrii 63 fi saantiba 79 jechuudha. Naannoo birrii 40 jechuudha. Birriin Kuweet guyyaa har'aa kan qannasee jira jechuudha. Salphumatti itooblaakmaarkeet guyyaa har'aa torbee darbe guyyaa kaleeffaa baay'ee dabalee ture. Kan itti aanu Baareen dinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 26 fi saantiba 45. Kan itti aanu Chaayinaadha. Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 52. Joordaan dinaarri tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 78. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 15 fi saantiba 72. Akkasuma Paawundi sterlingiin karaa baankii dashanii birrii 100 fi birrii 97 fi saantiba 22. Yuuroon tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 87 fi saantiba 14. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii dashanii birrii 100 fi birrii 69 fi saantiba 46. Iswiis firaankiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 1 fi saantiba 60. Koroonaan tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 99 jechuudha. Guyyaa kalee koroonaan birrii 18 ture. Guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Salphumatti kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 83. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 37. Kan itti aanu Yemen riyaalii tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 67. Israa'el shekeliin tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 45 fi saantiba 65. Kan itti aanu Hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 82. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoonni 20 karaa baankiitiin baankota keessa immoo baankii dashaniin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Akkuma beekamu karaa itooblaakmaarkeet guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa itooblaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan baay'ee gadi bu'ee jira jechuudha. Kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruu jirtan jechaadha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beeruu yookaan Libneen irree birriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beeruu yookaan Libneen paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha.
dhugaa dubbachuuf wantoota keessa baay'ee xiqqoodha akka birrii Paakistaan akka birrii Yemen jechuudha. Salphumatti birrii Beerut yookaan Libneen birrii Itoophiyaati gadi jechuudha. Kanaafuu salphumatti illee doolaarii fudhattu jechuudha. Birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Ani fakkeenyaaf asirratti doolara sadii maqadhee Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee kanan jira jechuudha. Ani sadan kana maqadhee malee baay'eedha doolaariin akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha. Sadan kana keessa garuu san kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii beeruun mana madabii jirtan Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Isaan irraa eeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarket Dotcom yookaan gabaa gurraachaan Ameerikaa doolaarii tokko birrii 100 fi birrii 60 fi saantiima 53 jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarketiin kanaan irraa eeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan baankii dashanii immoo yoo ergattan Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii dashanii birrii 100 fi birrii 46 fi saantiima 08 jechuudha. Karaa baankii dashanii yoo ergattan kanaan irraa eeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Warroonni Joordaanii Beerut keessattuu mana madabii jirtanii jechuudha. Salphumatti birrii biyya sanii osoo hin taane Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.